Akkam jirtu daawwattoota dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa galuu shooti. Raajota warra macaafa qulqulluu keessaa kakuu moofaarraas kaasnee gara kakuu haaraatti gaafa dhufnu garaagarummaa isaanii wajjin wal bukkee qabnee kaasna. Saammaa fi tadurii wal bukkee qabnee kaasna. Namni hundumtuu raajii dubbateef raajiidhaan jiru. Raajiin raajii abaluun jedhamu ofiisiidha. Yeroo Efesoon 4:11 isa jirudha. Tokko raajota godhee, paasteroota godhee, barsiisota godhee, wangeelaa abbaa wangeelaa godhee, ol ba'ee yeroo boojii sanaa yeroo isa jiru sanaa jechuudha. Efesoon 4:11 irra jiru kennaadha jechuudha raajii. Namni tokko amma raajii dubbateef nuyi raajiidhaan jedhu. Waaqootti dubbata itti fayyadama. Raajiin jechuun garuu isa waamicha qabu waamicha raajummaa sanaa jechuudha. Waamicha raajummaa sanaa qabaatee waldaa akka waldaan kiristaanaa kan isheen harkarra keessee kadhattee fi inni sun raajiidha jechuudha. Gooftaa Yesuus yoo fudhanne isa kakuu moofaa keessa jiru jabeessee dubbataa ture. Phaawulosis immoo isa sana diigaan ture. Gama tokko raajii fudhachuu dandeenya miti. Phaawulos ergamaan sanuma miti. Warri amma wabeeffatanii maaf raajan? Tokkoffaa macaafa qulqulluu wajjin waliin qabsiisanii raajii isaan raajanii kan foonii wajjin wal maka. Inni kun garaagarummaa isaanii ni ibsu. Raajonni macaafa qulqulluu keessaa hin barsiisu yoo ta'e barsiisu. Hin gorsu. Hin ifatu. Keessumatti kakuu moofaa seera waan ta'eef fannaan. Inni ifatu bakka. Inni raajii moo kennaamtu raajiin guddaan wanta fuula duratti jiruuti tokko kan inni dubbatu keessa waan fuula duratti jiruuti sabatti hima. Waggaa kana keessa waan ta'u, waggaa 10 booda waan ta'u, waggaa 5 booda waan ta'u. Keenyaaf Ermiyaas amma Israa'el akka taatedha. Isaayyaas amma dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waggaa 740 duratti dubbate gooftaa Yesuus kadha. Waan fuula duratti ta'u dubbatu jechuudha. Waan fuula duratti kanattaa. Wanta biyyatti dhufu hin dubbatu. Dubbachuu duwwaatu ta'e immoo gaafa sabni qulqullummaa gadhiisu hin ifatu baay'ee. Raajummaan erga akkas ta'eeti raajiin raajii fi raajummaan siluma waldaa kiristaanaaf kennaman. Kennaa sabaati. Warri ammaa kun yoo ilaalle waa'ee Prophet Bishop kana wajjin wal qabsanii maani moggaasa maqaa fitanii warri kennan jiru. Tapha keessan keessatti gara duubaatti gaafa deebisu amma maayinariis meejariin sun jedhamuun hin barbaachisu. Moggaasa maqaa waldaan laatti kun maaliif barbaachisa? Yoos waldaa dogoggore immoo isa fudhatu dogoggore. Waldaan maayinarii itti laattu. Meejarii itti laattu. Meejariin keenya amma Yesuusidha. Ni caalu jechuudha. Raajiin keenya inni guddaan, hangafi keenya inni guddaan, barsiisaan keenya sagaleen tokko raajii guddaa of hin jeenaa, barsiisaa guddaa of hin jeenaa. Guddaan Kiristoosidha jedha. Keessumaa waa'ee akka amma dhageen akka dhufetti hin jedhamu tokko jira. Isa onlaayinii raajannaa hin jedhamu. Jechoonni akkasii kun baramaa dhufaniiru. Amaariffisaan immoo dawarradii fayyada. Dawarradii. Inni kun amma hin qabatamaadha. Akkasuma ilaaltanitti. Inni kun akka haasaa haraadummaa wayiiti. Inni kun mazaa guddisaa inni kun. Sidasati dhugaa akka waliin dhufetti hin dubbannu taate itti dubbatama. Silas akka macaafa silumayyuu akka baraatu. Silumayyuu bakka wanta nu gochuu qabnu akka macaafa qulqulluu ta'uu qaba. Jechuun tummoo sirrii miti. Dawarradii wanti jedhamu hin jiru. Dawarradii mana makkaatoo fe'etti, mana shaayii fe'etti malee iddoo mana waaqayyootti sagalee waaqoo keessas hin jiru.